keerwati giftii keessaan baafan taanaan yoo asii baatee jette ta'us gastii bakka itti si waame ta'us bakka quuftuun jirtutti hidhattee quuftuudhaan wal bukkee teessee ani giftii tokkollee hin baafanne isa jettu kana nu qofatti asitti himuu osoo hin taane isiidhaan kallattiidhaan walitti haasoftaanii wal amansiisuu qabdan. Amma fiduun dandeessanii sin ammuma fiduun dandeessanii. Yookaan immoo quuftuu ammuma fiddan malee quuftuun bakka biraa osoo jirtu asitti keeruu qofa giftii keessaa baaftee. Ammarraa bahuuf hin deemaa jedhaan. Ammarraa bu'ee rafuudhaaf hin deemaa jira. Dubbii gabaabaa siluma himeen jira yaada keessan fudhachuudhaaf malee. Sinii galee yoo maallaqanaa kennite keessaa bahu yoo maallaqanaa kennin immoo keessaanis si darbadha. Yoo simeenyuudhaatti illee na bira jira akkaawuntiin si wanni si beekuu qabdan. Yoo iimeela jijjiiruu dhiifte lakkoofsa sana jijjiirte illee keessaa na baasuu hin dandeessu. Yalla nagaa naa bula. Intaloo geemarratti similkaa'uu hin dandeenye 17 sun galuu hin dandeenye yaalli 17 jechuudha. Ammas akkaawuntii ishiitiif badii akkaawuntis bitaa fi maallaqa kooyina ishiin guurattillee nama jalaa keessaa fudhate jedhanii nama dhuunfaa tokko maqaa balleessuudhaaf yoo adeeman taate malee maallaqa intaloon keessaa baafattee haga ammatti wanni hin dubbataminiif eega maallaqni keessaa bahee dhume booda nama maqaa balleessuudhaaf karoorri waan tumamina fakkaata kuni. Saniifuu tasgabbaayaa Oromoon naqaatee jirti. Ajandaa kijibaatiin asii iyyitanii iyyisiiftanii osoo namni dhugaa qabu harakkataan dhugaadhaa jiru gargaarsisuu diddanii nama fayyaa qabu dubartii akka dhiiratti ashadhiiree mataa jala calattee kofoo dhiiraa fi maalii kaa'attee walgas gubbaara gaddu tasafuu cabsitu hunda gaffiddanii akkuma ofii safuu cabsaa turtan safuu cabsisiiftanii ana dhiira dhalaa dhiira ofin jettu waan bakka biratti karaa midilistii maal jettan karaa takkaan dhagahin fidda nama biyya arabaa keessatti jechuudha. Warri gaafa duraa mansulummaa fuudhee fudhates dubbiin ishiidhaa fiideet maamma bayaanii fi nama hedduu hunda wal bultii namaa hunda diiguu geesse jechuudha. Gafuu ni gafuudha garuu ishiidhaa guutumatti gafuudha. Karaa malee akka malee deemamaa turte duraanuma sirrii miti wanni godhamuu qabu amma booda Oromoon namoonni gargarii warra gaafa duraa ishiin gargaaramuu qabdi lakkiin taloo rakkattuudha dhukkubsattuudha. Wanni sun hundi diraamaadha. Arabni ishii qabees hin jiru kijibaa jechuudha. Kijibaa himaa turre diddaniiti amma immoo deemtanii nama dhuunfaa maqaa balleessuudhaaf amma tattaafataa jirtanii. Abbaan akkaawuntii sana fudhate akka kayyatti goota jeetiin ilaala goota jaarraa kanaati. Goota jaalalaa goota waamaraati jeetiin yaamahu. Badhaasa qabaa waan hojjechuun barbaadetti akkaawuntii fuudhes kan maallaqa fudhates maaliif maallaqnis maallaqa Oromooti akkaawuntiinis duraanumaa akkaawuntii ishiitii miti. So hafooloo godhes Oromoodha. Gooyii guddaan barbaachisu jechuu barbaadetti. Ishiin waan balleessite beekti dhaqxee sirreeffattee walii galtee jennaan haala wasaalan karaa ajandaa godhuun ammatti hin barbaachisu jechuu barbaadetti. Akka tana duraa boochanii boochiftanii warri gaafa duraa ittiin nagganna jettanii fiidanii fuutanii bobaa jala kaa'attanis gaafa nagganni galma ga'uu dide amma nurraa fuudhaa narraa adeemtu gaafa duraa faarsaa turtan ana deebitanii arrabsitanii jechuudha. Fummush maaquulaa miti kun. Ayyee. Tole. Ani kamataa kootii naasaa ka dhufte ana bira dhuftee miti. Laani yeroo atis qulqulluu miti keessuma jirta gaafa san mormii godhaa turte waayoo waan dabre yaa waayee raanfachuu jiyaa jaaluun raanfachuu taate malee maal argite wanni an keessa jiru maal argite mee qabxii takkatti wanni an keessa jiru daa'im kanama biraa dantaadha hin malakkatin ani mataa kiyya wanni an keessa jiru takkatti banatti mee. Tole dhaggeeffannoo sitti himaa gaafa jalqabaa namni maallaqa intaloo idaa irraa kafale si miti. Namni maallaqa irraa kafalee liqii irraa fuudhee irraa kafalee maamma bayaanii bakka inni geessaa geessuu diddanii na bira malee jettanii an Oromoo miti jettanii qabaa ganna dhiisaa jettanii giddiidhaan akkuma nama uleen fuudheti gaafa sanatis amma immoo gaafa san waan karoorfamee jira jechuudha. Karoorri sun galma ga'uu dinnaan ammaatis wanni karoorfame 70 sanii alatti illee maallaqa hedduutu dubbatamaa ture. Naggada jechuudha gabaabumatti. Obboleessa kiyya waan hin taane walirraa sa'uun gaarii miti. Mucayyoo tana biyaansi birriitii yan itti kafalee kiisiitii yaan baase malee walaa 70 walaa maalii jedhan kana wanni irraa beekuun jiru takka jedhe. Lammaffaa ammoo nama waa jechuun dura waan jedhan adda baafatu barbaachisa. Ani mucayyoo booda ofii kiyyaa ajandaa yeroo xalabaa baasan yeroo kaamuu keessa hin jiru. Akira irratti dhufteeti. Ofii nabbil bilanii namni nabbil bilee kootu meetii takka akka rakkate naan hin dhufee naan abbaan irraa fuutaa naan jiran eenyee farakkoon qabu kabalee fuudhamaa rakkistan jireen hagana hundan beeku tan.
lafaa ol kaatee ammoo wannummaan isheen nafa eega akkas taate egaa ammaatu dandeessee danda'ii ammas intaloo amma maqaan badee wanni danda'ullee hin jiru jedhe tokkoffaa yeroo hedduu argee dhaga'ee jira sagalee keellee namni attaak godhee nama waa jechuun dura waan san osoo nayyuu bilbiltee maaloonni akkana ittiin gaafattee bareeda malee maqaa namaa akkuma argan ol kaasanii haasa'uun ani maqaa kan keetillee amma dura naasonne yoo naase garuu amma booda faa yoo naasan beeku malee amma dura maqaa keetillee naasonne garuu immoo akka jilmatti haasa'e tiimni sun guutuun munaafiqaa jeena naasaa munaafiqummaa keessan intaloo fayyaa qabdu osoo namni fayyaa hin qabne meeqaatam jiru kijibdanii harka walii dhootanii Oromoo gowwoomsitanii kuma 70 adda qooddannaadha. Maaliif malee kana? La adabi asbaaba. Wanni kijibnu hin jiru. Dabqa kennaan bula wanni kijibnu jiru. Walittiin darbinaati. Keerroo maaltu jiru? Urga duratti irraa bareechan ashaa jira argaan jira baranii jira. Keerroo ayyee koo yal tokko dhiisee turumbaddu. Dogoggora jalqabaa ka dogoggore si osoo hin taane Gruppii waan sana keessa jiru fayyaa dogoggore. Maali dogoggorichi namni parsantiin 80 ol ijoolleen mana xalabaatii baddee barraa dalagataa jirti. Ofiifuu iqaamaan qabdu kottuu iqaamaa dalageettanii nama waamuun sirrii miti. Namni har'a reef hin badu ennaa badeen dalagataa. Namni hundinuu rakkatee bada namni itti tolee badu hin jiru. Hundinuu rakkatee bada. Eega rakkatee bade immoo mana dalagaa seensifamee gargaaramee mana dalagaa dalagata malee kottuu iqaamaa dalageef yoo jette parsantii 80 ol ijoolleen bakkee jiru badanii sana hundaa dalaguu gaafata tokko. Inni lammaffaa geemii iqaamaa dalannaa fi geemii taphattuu geemii kan iqaamaati jechuun dogoggora maal akka nama tokkotti sappoortii goona akkuma namni kaan taphatutti taphachiifnaa kottaadha malee iqaamaa jechuun ofii warra iqaamaa hin qabne akkamitti iqaamaa dalagaa akka jedhu nama hunda malee qeeroo akka dhuunfaatti wantatti dogoggortan jiru kun akka waliigala guruppii sanaati. Siigalee inni dabalataa mootii immoo ofitti fuutee laphee baattee fi obbira keessee galata siif galata isin nama galata kappalu yoo ta'e nama bu'aa guddaa buusee fi maal gochuudha qabda. Attaanii birrii naa kennaa iqaamaan hojjedhaa caalaa dalagaa barbaadeen beekti achi keessaa ati warraa kelleen beekti mana rabaa galchamtee akkuma nama kanuutti dalagattee gajjirameen dalagatti sirriitti dandeessi ila mana madaamii kana dalagadhu osii hin taane immoo qayyaradhu ammoo kan biraa dalagadhuuti yoo iqaamaa sirreeffachuu barbaadde dalagattee sirreeffattaa namoonni akka kee xalabaa rakkatanii badanii ba'anii bakkee dalagatanii birriilee walitti qabatanii waan godhachuudhaan godhatu ila habiibti kottuuti bareedduu koo miskiina koo hin bareedda raappiidhuma hidhataa mana madaamii kana galeetii gombas jedheetii hojjetadhu hin dandeessaa hojii jedhamee hojii galfama. Atteessee qeerroon yoo na bira taa'i jabaadhu jedhe guyyaanatti itti gaabbituun dhufa akkammaa kana miti jechuudha. Si'uma bira teessee ati gaarummaa keenya achiftee yoo baaftee waa tokkoon gaafattu manni keetii ol gadi gabbayee yoo jette itti galiinsii karaarraa ce'aa deemti jechuudha. Amma wanni godhamuu qabu dalagaa galchaatti dalagadhu akka shamarraa mana xalabaatii baddee dhaga'i akka nama shamarra mana xalabaatii parsantiin 80 ol dhibba keessaa baddee dhoqqooftee qamaa coftee madaamii gombos jettee dalagataa jirtu sanatti dalagadhu ijoolleen ofii iyyuu iqaamaan qabdu iqaamaa si hojjechiiftu hin jiru. Giiftiin si kenname maqaa iqaamaatiin si kennamu hin jiru. Namni si dinqisiifatu immoo geemii si taphachiisuu danda'a. Namni si jaallatu giiftii si kennuu danda'a. Garuu iqaamaan hojjechiifadhaa kun saaksii saamichaati adalagamtuu jechuudha. Baarakallaahu fiikum. Bari tokkuma wanni asitti akkuma jirutti tokkoffaa gaafa geemii illee qaban ani irraan beeku. Ummatuma qabee geemii keenyaa qabanii akkana jiranii jettee natti himtee lammaffaa ani mucayyoo tana intala durbaa manaa qaba obboleettiin qaba. Ufii kiyya wallahi akka wanni kana iyyitaa irriba kiyyarraan dammaqaa gaafa daa'imman ta'e irriba dhabdee jira. Gorsaa itti kaanarra eege wanni isheen ufii kiyyaayuu mana keessatti miidhamaa jechuudha. Waan namni waan jiru nama dhaga'uu miti dhagaa. Een muluu waatta argee caalkuut intala Oromooti. Yoo daa'imummaa itti jiraatte mee xiqqoo ishee haa salphitu geemii naa qaban jettee ergamaa jette mee anaaf hin badin geemii kanallee haa taphattu jechaafan itti cadhise malee mana san keessattuu baay'ee hin danda'e dhugaa dubbatuudhaaf. Akka isii itti jitu isinuu laayifii irra teettanii isii irra teettura argaa jirtan. Daa'ima manaa qaba natti iyyaate akkasitti hin danda'e. Waan fayyadee yookaan wanni isii adda shaayii naan danfistu wanni isii sarraatanyaa manaa qaba wanni isii naagu. Akkati na hubattuuf ammas waan tokko nan hubanne. Qeerrootu geemii qabeef hin jenne laaqu bakka annamaaf hannaame malee qeerrootu geemii qabeef hin jenne akkasitti na hubadhu tolee. Ani akka waliigalaatti dhaamsi kun sii galee malee akka qeerroo qofatti miti akkasitti na hubadhu akka waliigalaatti jechuu kooti malee qeerroo qofa irratti quba qabee miti akkasitti hubadhu.
Amma bar gruupiin maafiyaan nuti feemasiidha jennee bar maafiyaan sun maafiyaa 120ti warri qaamaarraa dalannaa xalabaa dhaabbadde kottaa maallaqa kennaa jedhe sun maafiyaa 120ti seeraan gaafatamuu qaba bar dogoggora sun. Sigale warri ijoollee mana madaamii nuti feemasa saamuu dandeenya jedhee gruupiidha ta'e wal waamu bar ijoollee shawwaduu. Sigale namni mana xalabaadha namni baduun bar eega gaafa biyyaa bahuti qeeroona jaalabeet hin bada namni rakkatee kaan shaba kaan irraa cufamee kaan nyaata dhabee ijoolleen rakkattee baddi mana xalabaati gaafa baddu birrii ittiin baddu ofii kaffalatti hojjettee kaffaltee hin beektaa jechuudha. Birrii ittiin dhattee dhoqqooftee daladdee birrii ittiin badde kaffaltee indaganaa hojii seenti. Innis hin kottuuti hiqaamaa hojjedhu jettaniif ofii bakkee dalagata. Ofii isaatii cabbaa'ee mana xalabaatti mataan irraa aadamee dhaaramni rukuttee qaamaa madaa'ee ka'ee xalabaa keessaa badee isa isin bakkee fuutanii xalabaa balleessisan jettan ijoolleen qeerrosiin jedhaan jiru jechuudha. Bakkee xaxa bal'aadhaa fuutanii xalabaa balleessin jettan miti haa ta'u garuu ishi. Haa ta'u garuu ijoolleen mataan irraa aadamee rukutamtee nyaata dhowwatamtee daataan irraa cufamee rakkattee akka itti baddu dhabdee rakkattee birrii 7,000 8,000 baddee birricha hojjettee dafqitee dafqa xuruursitee kaffaltee bakkee dalagalte. Isin namuma wayii bakkee namuma noormaalii jiraatu kottaa iqaamaatti dalannaa ofii ijoollee iqaamaa hin qabne waamtu bara ijoollee baddee bakkee dalagattu kottaa birrii 12,000 gaafata birrii shaallagattu eenyutti ijoollee mana madaamitti eenyuun iqaamaa hin qaban badanii bakkee jiru birrii shaallagattu kun gruuppii maafiyaa 120 jechuudha seeraan gaafatamuu qabu utuu seerri jiraate intala geemii taphachiisuun noormaallo namni kamuu taphata garuu maqaa iqaamaa da'oo godhatanii kottaa iqaamaa hojjechiifnaaf ijoollee mana madaamii giiftii kennaa kun saami.